Nyaata qocaaf taa'ee allaattiin hin fudhattu. Madinaajiin jedhama. Kan hin dhaladhe godina Arsii aanaa Zawaayee Digdaa keessatti yeroo ta'u, akkuma umriin koo barnootaaf ga'ettis maatiin kiyya ganda baadiyyaa keessa jiraatan Golbee jedhamtu keessatti barumsa kutaa 1 hanga 8 yogguu na barsiisanii itti fufuunis barumsa koo kutaa 9 hanga 10 mana barumsaa Nadhii Gammadaattiin baradhe. Yeroon kutaa 9 baradhu kanattis mucaan obboleettiin isaa ollaa keenyatti heerumte, innis kutaa 7ffaa baratu gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis isa waliin ijoollummaa kootii kaasee qe'ee warra keenyaa keessatti waliin taphachaa waan guddanneef tole jechuun gaaffii jaalalaa isaa fudhe. Jaalala keenya waliin dhandhamachuuf fagoos manarraa waan hin deemneef innis obboleessa kiyya waliin taphachuu mana keenya keessa waan dhufuuf turtii yeroo muraasa booddee maatiin keenya nurratti beekuun isaanii nafne. Innis of duraa anaaf inni yeroodhaan bultii jaarrannee akka jiraannu waan barbaaduuf otuu anaan hin gaafatiin akka isa fuusisan maatii isaa gaafachuun isin wal jaallannaan nuyi bira rakkoo maaltu jira jechuun isaaf tole jedhanii hiddi sanyii keenyaa akka walitti makamne qorachuu eegalanii. Haa ta'uti ani immoo ija laafettii waan hin tureef maatii kiyyas hedduu waan hin sodaadhuuf tarii umurii kanatti maatiin kiyya natti dheekkamuu danda'u jedheen akka inni dubbii kana gara maatii kiyyaa hin erganne ittan hime. Otuma haala kanaan isaan akeekkachiiseen waliin turaatii jirru anis barumsa koo kutaa 10tti darbeetiin hin jiru inni biyya hambaa deemuu akka barbaaduu fi piroosesiis akka jalqabeeru anatti hime. Haa ta'uti turtiin viizaasaa dafee harka ga'uu waan dideef anis hangasitti barumsa koo kutaa 10 xumureen qorumsa maatirikii fudheen qabxiinis waan naan dhufneef anis gara biyya ormaa deemuu akkan qabu murteeffadhe. Haa ta'uti mana keenya keessaa obboleessi koo fi abbaan kiyya maal rakkattee maal dhabdee biyya hambaa deemta jechuun akka an hin deemne na akeekkachiisanii. Anis jaalladheen otoo hin taane wayimaafuu qabxiin kutaa 10 waan naan dhufneef asiis taa'ee maalin hojjedha jechuun tooftaawwan garaagaraa haati kiyya garaa naaf laaftee abbaa koo fi obboleessa koo akka naaf eeyyamsiistuuf nyaataaf dhugaatii dhiisuu akka nama kubsateetti sobee sirrirra ciisuu fi amaloota garaagaraa agarsiisuun jalqabe. Kanumaanis yeroo kanatti harmeen kiyya hedduu waan dhiphatteef namoota gurguddoo jaarsummaatti waamuun abbaan koo fi obboleessi koo tole akkanaan jedhan taasiste. Anis baay'ee gammaduun paaspoortii imala koo baafachuun ji'a 2 gidduuttis viizaan naa dhufee gara Saawud Arabiyaatti ni male. Riyaan koos viizaansaa xiqqoo jalaa turus innis carraan isa qaqqabee biyya Kuweetitti imala isaa raawwate. Rabbiif galanni haa ta'uuti anis akkuma achi deemeen bilbila waan naaf bitaniif maatii kiyyaa fi obboloota kiyyatti bilbilachuun eegale. Riyaan kiyyas obboleettiin isaa bilbila koo maatii koorraa fuudhuun isaaf waan ergiteef innis anaaf bilbiluu eegale. Guyyaa jalqaba bilbila koo irratti naaf bilbilee gammachuun keessa kootti dhagahame kana jedheen jechaan dubbachuu hin danda'u. Jaalalli keenyi akkuma duraasaatti itti fufuun waggaa tokko erga fixnee booda akka maatii kootti ergatu na gaafate. Animmoo turii xiqqoo turraa amma maaltu si ariifachiisaa hundumtuu yoo rabbi jedhee booddee ni qaqqaba jechuun ammas akka inni maatii kootti hin ergine isaatiin nan dhorke. Haa ta'utii garuu erga kanarratti walii gallee booddee turtii ji'oota muraasa booda wanti haaraan tokko anaaf isa mudate. osoo anaa fi inni yoo walitti dabalamnee haadha warraa fi abbaa warraa waliin taana jennu obboleessi isaa kan isa hangafu mucayyoo xiqqoo kan obboleessa koo fuudhuudhaaf fudhate. Mucayyoon baay'ee daa'ima waan taateef maatiin kiyyas baay'ee dallananii aniif innis dubbii kan yeroo dhageenyu baay'ee rifachuun kaleessa biyyoo daaknee guddannee kan wal abdachaa turre sababa obboleessa isaatti jaalala ijoollummaa keenya dhabuudhaaf qophoofne. Amantiin keenya waa'ee dhimma kanaarratti waan nutii
isaatiif eeyyamuuf inni garuu homaa abdii hin kutanne. Ani garuu guyyaa sanarraa kaasee abdii koo muradheen isa dhiisuudhaaf murteeffadhe. Akka jaalala wal jaallannuuf silaa abdii kutachuu miti hubni iyyuu nu gidduun galu ture. Garuu kabaja maatii koo fi ulfina abbaan kiyya qe'ee keenya keessatti qabuuf jedheen jaalallee koo dhabuuf ofirratti murteesse. Inni yeroo hundumaa bilbilaan na jajjabeessaa abdii natti horuuf yaalus ani garuu akka wal dhiisuu qabnu yeroo hedduutti meen dhumarratti bilbila isaa kaasuu fi karaa inni na qunnamuu danda'u hundumaan ofirraa deebisuun carraa jireenyi naaf laattu darbeen yaaduun eegale. Haa ta'uutii bakkin ani jiraachaa jiru maadaamiin keenyi anaaf hiriyaa koo mana ishee keessa hojjechaa jiraannu waan baay'ee rakkistuuf waggaa tokko erga achi jiraannee booda lamaan keenya mana sana keessaa baduuf murteessinee wal qabannee achi keessaa bahuun rabbis nuuf milkeessee kan dura waliin jiraachaa turre mana biraa bakka garaa galle. haa ta'uutii hiriyaan koo kun bakki isheen galte mucayyoo narsii bakka jirtu waan ta'eef mucaan kunis amala gaarii kan qabdu waan turteef hiriyaan kiyya wal nu barsiisuun isheenis turtii torbee lama booda gara biyyaatti akka deebitu natti himte. Anis yeroo sanatti bilbila obboloota koof erguu waan hin barbaaduuf anaaf fuutee galta jedheen nama ijaan argee hin beekne gaafuma wal barre waadaan an galchadhe. Rabbiif galanni haa ta'uutii maadaamiin koos nama gaarii waan turteef suuqii ana waliin deemuun bilbila 3 erga waliin binnee booda anis shufeeratti kennee akka itti naaf laatan hin taasise. Isheenis bilbila 3 erga shufeerarraa fuutee booddee akka fuute natti himuun mucaan eessuma ishee waliin guddatu akka isheen imaanaa koo jabeessitee maatii kiyya harkaan naa geessu itti hime. Kanaan booddees mucayyoo ana waliin kana dura galaa turteerraa amala koo gadi fageenyaan erga qoratanii booddee mucaa kana waliin mucayyoon na waliin turte akka wal barru taasiste. Kanaan booddee innis anaaf bilbiluun erga wal barree booda hanga torbee lamaattis mucayyoon biyya galtu kuni obboleessa koof Adaamaatti bilbiltee bilbila 3 sana amantummaadhaan ergatti kennitee booda innis akka na jaallatuu fi na waliin bultii ijaarrachuu barbaadu otoon dheeressiin gabaabsee manatti hime. Anis itti qoosuun otuu anaan maal akkan fakkaadhu eenyummaa koon bariin akkamitti lafaa kaatee jecha kana anatti dubbatta jedheen yogguusa gaafadhu innis anaan kan na ajaa'ibee amanamummaa keetii akkamitti atuu nama hin beeknetti bilbila 3 obboleettii kootti kennitanaan jechuun gaaffii koof gaaffiin erga naaf deebisee booda akka baay'ee na qoratee fi waa'ee koos gadi fageenyaan akka beeku natti hime. Anis tole haya ni ilaalla ergan jedhee booda innis na jarjarsuun ammas otoo anaan ijaan hin argiin anis otoo san argiin gara maatii kootti akka ergu na gaafate. Kanarratti ani isaaf tole jechuu didee garaa itti jabaachuutiif yaalus hiriyaa kiyya jaarsummaa natti erguun yaaddoo meeqaan otoon sodaadhu tole akkan jedhu na taasise. Ergasiis innis maatii isaa gara maatii kootti ergee booda maatiin kiyya kanaan dura mucaan isaanii amantummaan bilbila 3 akka fidde waan beekaniif eeyyama koos anaan na gaafachuun tole jedhanii deebisanii. Mucayyoon kanaan dura gara biyyaa deemtee eeyyamaan waan baateef ji'a 2 fi walakkaa boodas asitti deebite. Maatiin isaas gabbaranii niikaas gochuun wanta hundumaas yeroo gabaabaa keessatti dafanii xumuranii. Aniif inni ijaan illee wal arginee waan hin beekneef anaan hiriyaan koo maal ati jaamaadha moo nama ijaan argitee hin beeknetti heerumuudhaaf niikaa kan godhattu naan jedhu. Anis dhimma kanatti yeroo baay'ee gaabbee ofitti saaree baduufis murteessus innis hiriyoonni isaa maal akkamittiin nama hin beekneef niikaa taasista jechuun isatti qoosanillee aniif innis turtii ji'a 6 booddee ijaan wal arginee walitti dabalamuun baay'ees kan duraan bilbila irratti wal beeknu qaamaanis wal arginee wal jaallachuun rabbi keenyaafis galata galchine. Waggaa 2 jaalala keenya biyya ormaatti erga waliin dhandhamannee booda inni eeyyama biyya kanaa waan hin qabneef poolisiin qabamee gara biyyaatti gale. Osoo biyyatti hin galiinis maallaqa abbaa kootti erguun lafas waan nuuf biteeruuf gara biyyaa erga galee booddee mana bareedaa namni hundumtuu hawwu nuuf ijaaruun xumureeti jira. Alhamdulillah rabbi fuuldura keessa
keessan isiniif yaa bareechu nuun jedha. Jaalallee jalqabaa sababa ta'een yoo dhabdanillee abdiin muratina. Rabbi kan sanaa olii isiniitiif baasuu waan danda'uuf waaqni akka namaa miti. Akka tasaa wal barree jireenyaafis walii taane. Abbaa manaa koo anaaf jettee biyya maatii kee dhiistee magaalaa Sallaa keessa jiraachaa jirtu Naasir eessiif. Ani haadha manaa kee Madinaadha. Nagaan bakka jirtutti siitiif haa baay'atu. Waan hedduu na irraanfachiistee jireenya koos bareechite. Yoo Rabbi jedhee yeroo muraasa keessatti ijaan waan wal arginuuf hangasitti obsaanis na eeggadhu. Nyaata qocaaf taa'ee allaattiin hin fuutu. Madinaarraa Nagaat galatooma. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaatochaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenya Madinaa nuuf ergitee isiniif dubbiseen ka'ee akkasin irraa barattanii fi itti bohaartan akkanumallee ajaa'iba jiruuf jireenya ishee keessa jirurraatii hedduu hubannoo akka argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya Madinaa xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jenna. Rabbii jiruu fi jireenya keessan gara fuulduraa isiniif haa eebbisu. Mana keessan mana eebbaa, mana gammachuu, mana jaalalaa haa godhu isiniin jedha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee haaluma obboleettiin keenya nu gaafatteen komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan isin gaafachaa. Jireenyi takka takka wanta ajaa'ibaa namatti fiddi. Ani karaa dhuunfaa koo waan baay'een ajaa'ibsiifadheef kunis jira jecha jedhu qofaan fayyadama. Maaliif akkuma yeroo ammaa kana argaa jirtan jiruuf jireenya hawaasa keessatti gaggeeffamaa jiruun baay'ee wal beeknee baay'ee wal qoranneeyyuu hariiroon jaalalaa keenya kan nu jalaa kufee hedduun keenya waan jirruuf inni akkasii garuu tasa wal baranii otuu waliin beekiin niikaa waliif taasisanii maatiis walitti ergatanii wal fuudhuun dhuguma waan ajaa'ibaati. Namni kan jedhe toon taane Rabbii kan jedhetus ta'a. Dhuguma obboleettiin keenya akka jettettis nyaata qocaaf taa'ee allaattiin hin fuudhu. Hunduma keenyaaf xalayaan jireenyaa jaalalaa kun barumsa guddaa kan nuuf ta'udha jedhee namana. Hariiroo jaalalaa keessatti seenaa kan irra qabnu hedduu wal beekuun jireenya fuulduraa akka inni miidhuu fi yoo nuti garuu goota jaalalaa ta'uu barbaanne kan kaleessi darbe darbeera deebisees raawwachuu waan hin dandeenye fuulduratti ejjennoo keenya gonnee yoo deemnee akka kana milkaa'uu dandeenya kan jedhu dhaamsa hunduma keenyaaf hin qaba. Yaadaaf ilaalcha keessan komentii jalatti naaf barreessaa jecha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi asoosama gaggabaabaa isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa teelegiraamii nuuf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu jecha. Rabbii addunyaa keenyaaf araara isaa nuuf haa deebisu. Dhibee nutti dhufe kanas nuuf haa qabbaneessu jecha qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kanan ture gammachiis tashoomeen jedhama. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin nun dagatiinaa jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warri kun! Hey! Warri kun! Warraan!